Ashamaa harka fuune kun YouTube chaanaalii Abii Afiiti. Egaa daawwattootaa fi jaallattoota chaanaalii kana akkasumas warreen viidiyoo kana ilaalaa jirtan hunduma keessanuu nageenyi koo kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtanitti isin haa ga'u jecha gara qophii addaaf isin qopheeffadhee isin dabarsaa obsaan nafaana tura. Walitti deebinee jirra. Qophii irraa isin qopheeffadhee seenu kooti. Qophiin irraa isin qopheeffadhee irras akkuma kanaan dura waa'ee odeeffannoo appilikeeshinotaati. Qophii haalaan bareedaa tokkoo fi namoota baay'ee fayyadudha. Akkasumas gaaffii namoota hedduu kan deebisudha. Inni kunis waa'ee sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaalee hawaasaatiin wal qabatudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana miidiyaaleen hawaasaa guyyaa guyyaatti namoonni wal qunnamanii fi odeeffannoowwan adda addaa kallattii fi alkallattiin itti walii dabarsan hedduminaan akka jiran namoonni beeka. Kanneen keessaa feesbuukii, waatsaappii, vaayibarii, iimoo, messengerii, telegiraamii fi kan kana fakkaatan isaan beekamoodha. Sooshaal miidiyaawwan kun yookaan miidiyaaleen hawaasaa kun faayidaalee wal fakkaataadha. Garummaas ni qabaatu. Faayidaaleen isaanii wal fakkaatan baay'inaan karaa itti walii barreessanii fi walii bilbilanidha. Kanneen keessaa hedduun isaanii lakkoofsa bilbilaatiin kan wal qabatanidha yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa qabnu sanaan baafannee namootuma bilbila keenya qaban yookaan bilbila isaanii qabnu kanudha. Akkasumas hedduun isaanii bilbilumaa fi miiseejiidhaaf malee odeeffannoowwan biroo tamsaasanii amma namoota hin beekne irraa karaa adda addaatiin wanta darbuu irraa argachuu hin dandeenye. Feesbuukiin immoo isaan keessaa hangafaa fi faayidaalee hedduu kan qabu waan ta'eef sirriitti barbaachisaadha. Haa ta'u malee hanqinoonni inni qabu yoo jiraate gosa moobaayilaa yookaan iimeelii tokkoon feesbuuk akkaawuntii tokko ol banuu hin danda'amu. Firiindota yookaan hiriyoota hanga 5,000 yoo ga'u limis nama godha sana ol aad godhuu hin dandeenyu. Sababa kanaa fi sababoota birootiif dhimma hojiitiifis haa ta'u wantoota birootiif feesbuuk akkaawuntiin dabalataa nu barbaachisuu ni danda'a. Haa ta'u malee lakkoofsa bilbilaa tokkoon feesbuukii tokko ol yookaan immoo iimeelii tokkoon feesbuuk akkaawuntii tokko ol banuu waan hin danda'amne inni kun namoota hedduutti gaafii ta'ee fi rakkoo ta'ee ni mul'ata. Kanaaf har'a akkamitti feesbuuk akkaawuntii tokko ol lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo iimeeliidhaan alatti feesbuuk akkaawuntii hanga barbaanne dabalataan banachuu akka dandeenyu karaa ittiin banachuun danda'amu tokko isin garsiisuudhaafani. Egaa isin sanarraa ni fudhattu jedheen abdii qaba. Hayyee dursarratti appilikeeshiniin wayii kan daawunlood goonee wanta kan ittiin hojjennu hin jiru. Internet biroozarii dhumarraa daqiiqaa muraasaaf wantuma weebsaayitii irraa fayyadamnee baanee feesbuuk akkaawuntii dhugaadhaa kan hanga barbaanne waliin turuu dandeenyu yookaan immoo fayyadamuu dandeenyu kan feekiin ta'in akkaataa itti banannu walumaan ilaalla. Jalqaba irratti liinkii wayiitiin isinii ka'a diskiripshinii yookaan immoo komantii jalqabaa viidiyoo kanaatti irratti liinkii yookaan adireesii kana yeroo seentan gara intarneetii isin fudhata. Kanaafuu akkaataa itti fayyadama liinkii yookaan adireesii diskiripshinii yookaan komantii jalqabaa viidiyoo kanaatti irratti barreesse kana itti fayyadamnu. Hayyee tartiibonni armaan gadii hordofamuu qabanii tokkoffaa irratti liinkii yookaan adireesii komantii yookaan diskiripshinii viidiyoo kanaatti irra jiru sana gadi qabuun yookaan koppii gochuudhaan gara internet biroozarii moobaayila keenyaa deemnee peestii gochuun yookaan immoo barreeffannee dhufnee asirratti barreessuudhaan daataa keenya oon goonee sarchi goona. Sana booda erga sarchi goonee bu'aa sarchi keenyaatti irratti fuula jalqabaatti irratti liinkii wayiin oon dhufa yookaan iimeel adireesiitu dhufa. Iimeel adireesii sanarratti mallattoo poostaa kan ofirraa qabdu akkasumas alaamtu kun yookaan immoo sirriitti gadi qabuudhaan hanga qubee IT'tti koppii goona yookaan immoo barreeffannee waraqata irratti qabannee fuula internet biroozarii kan asumatti dhiisnee baanee gara feesbuuk appilikeeshinii qabnutti yookaan feesbuuk weebsaayitiitti biroozarii marraa sarchi goonee seenna. Yeroo feesbuukii keenya seenne akkaawuntiin biroo loogiin ta'ee jiraate isa sana loog aawut jennee saayin aap yookaan kireeetni akkaawunti kan jedhu irratti erga dhukaasne yookaan tuqnee booda tartiibotuma duraan beeknuun wantoonni guutamuu qaban kan jiran waan ta'eef wantoota sana armaan gadiitiin guutta. Dursarratti akkuma beekamu maqaa duraatii fi maqaa lammaffaa nu gaafata. Isa kana maqaa keessan guuttanii hin deemtu. Fakkeenyaaf Abii Abbinyedha. Lammaffaa irratti iddoo xiinxalaa barbaachisuudha. Moobaayil nambar bakka jedhu kana moobaayil nambar sanduuqa jedhu sana guutuu osoo hin taane saayin aap wiiz iimeil kan jedhu irratti dhukaasuudhaan yeroo iimeil adireesiin isinii ba'e maal gootu iimeelii fuula internet biroozarii sanirraa duratti koppii goone yookaan barreeffannee dhufne sana asitti peesti godhuu yookaan immoo barreessuudhaan
hanga qubee IT qofatti kan jiru sana jechuudha. Continue jennaani isatti aanee wanti jiru umriidha, saalaa fi paaswoordii mataa keessanii akkuma beekamu kan dijiitii 8 yeroo itti galchitanii irraa baatan maaltu isin gaafatama, maal isin gaafata? Okay, not no fi okay kan jedhu kun yeroo display ta'ee mobile android yoo qabaatan fuulli kun ni ba'a, bahus bahuu dhabus rakkoon qabu. Okay kan jedhu irratti filachuudhaan gara itti aanutti yeroo dabaltan lakkoofsa icciitii dijiitii 5 kan iimeelii keetitti ergame jedhee nu gaafata. Isa kana eessaa argannaa? Fuula kana asumatti dhaabnee baanee gara mobile internet browserii keenya kan reefuutti deebinee history irraa yookaan immoo fuuluma sana fuula dhumaa sana reload yeroo goonu ergaan iimeelii tokko fuula sana irratti iimeelii sanii gaditti bakka iimeelii irraa koppii godhannee gaditti ni jira. Isa kana irratti ni cuqaasu. Yeroo cuqaasne fuullitti aanu kun immoo ba'a. Confirm your account bakka jedhu kana irratti kan halluu cuquliisaan jiru tokko irratti si'a lama ol bira yookaan double tap goonee cuqaasu. Yeroo kana filannoo gadii kana itti nu geessuu danda'a yookaan kallattii gara internet browserii adeemuu danda'a. Yoo filannoo kana gaafate Facebook Lite ta'ee internet browserii ta'ee kan nu barbaadan inni adeema. Asirrattis amma yeroo gara fuula Facebookii kanaa dhuftan login jedhee haarawatti isin gaafata. Asirratti iddoo mobile number yookaan email jedhu irratti emailii reefuu sana irraanfatuun qabdanii isa asitti barreessitu. Bakka paaswoordiitti paaswoordii reefu yeroo akkaawuntii haarawaa create gootanii sana barreessuudhaan login jettaniin itti aansuudhaan fuulli kun isinii ba'aa successfully confirmed jedhee jira. Haa ta'u garuu wanta tokko nu gaafata asirratti amma wanta irraanfatuun kunne emailiin kun kan yerootti daqiiqaa 25-30 booda hin jiru waan ta'eef fuulduratti yoo paaswoordii irraanfanne yookaan wanti irraanfannu tokko jiraate karaa lakkoofsa bilbilaa keenya kana dura akkaawuntii biroo sababa ittiin banneef akkaawuntii lammataa banachuu hin dandeenye saniin ergaan akka nu ba'u lakkoofsa bilbilaa nu gaafata. Isarratti sanduuqa lakkoofsa bilbilaatti guumu kana olitti eeriyaa koodii yookaan immoo koodiin biyyaa pilaasiidhaan jiru ni jira. Isarratti cuqaasuudhaan biyya keessan kan sirriidhaa filattu fakkeenyaaf Itoophiyaa kan jedhu filadhee ka'een erga eeriyaa koodiin olitti naa barraa'ee gadii tana 0 irraa hin eegalu 9 irraa eegala duwwaa 9 kan jedhu jechuudha. 0 dhiiseen 9 irraa eegala. Sana booda kan xumuree jira jechuudha. Kan itti aanu akkuma argitan fuula Facebookii haaraa kootii seetingiiwwan biroo yookaan sirreeffamoota biroo piroofaayilii kiyyaa wal qabatan kanneen akka seenaa jireenya kootii adireesiiwwan adda addaa suuraa fi kanneen kana fakkaatan yeroo biraallee seetingii isaanii xumuraa wanti irraanfatamuu hin qabne iimeeliin suni yeroo biroo moobaayila kanaan alatti moobaayila birootiin yookaan immoo karaa birootiin loogiin godhuu yoo barbaanne waan nu gaafatuuf qubeen suni sirriitti sammuutti yookaan immoo barreeffamaanis qabatamuu qaba. Paaswoordii akkuma akkaawuntii birootti isin irraanfatuu hin qabdanii. Egaa haala kanaaf kanarraaf qopheeffadhe asuma irratti xumuree deemuu kooti hanga yeroo birootiin walitti deebinutti nagaan turaa jechaa yaadaa fi gaafii qabdan koomantii irratti barreessuun jabeessuudhaa fi wanta gochuu barbaadda karaa adireesiiwwan hawaasaa kanneen biroos irratti maqaa isinii dhahee fi karaa viidiyoo kanaatiin koomantii irratti barreessuu ni dandeessu. Akkasumas chaanaalicha sabiskiraayib godhaa, viidiyoo laayikii fi sheer gochuu hin irraanfatinaa. Nagaatti isinii.